Koto goge go, koto ada ko, koto gifte go. Koto goge go, koto ada ko. Kan ilmaa kan afura qulqulluu waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Kaadhimaa kee fudhachuudhaaf hin sodaatin. Maaramii ofitti fudhachuudhaaf hin sodaatin. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 1:18 haga 21. Kaadhimaa jechuun mee maal jechuudha? Kaadhimaa jechuun eegduu jechuudha. Maxaafa Raajii Hoseey boqonnaa 2:21 irratti Waaqayyo gooftaan machaadhaa ani bara baraan kan koo akka taatuuf si kaadhimadheeraa jedha saba Israa'eliitiin. Kanaafuu Waaqayyo saba Israa'eliin fuudhuudhaaf jedhee akkas jedhe tun taane kan isaa taasifachuudhaaf adda akka baafate yommuu agarsiisu akkas jedhe jechaadha. Ani bara baraan kan koo akka taatuuf si kaadhimadheera jedha. Maxaafa Raajii Hoseey boqonnaa 2:21. Akkasumas qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Qorontosiidhaaf ergee isa lammaffaa boqonnaa 11:3 irratti kan Kiristoos akka taataniif ansiya tokkichi hunda keessan sin kaadhimadheeraa jedha. Egaa kun jechuun amma sin filadheeraa, sin eeggadheeraa, eegee sin kabajadheeraa jechuudha. Kanaafuu kaadhimaa jechuun akka aadaa biyya keenyaatti safuudhaaf heerumaaf ol kaadhimatan qofa osoo hin taane eegduu jechaadha. Maaliif Yoosefiin immoo kaadhimaa giftii maaramee taasisuu jettanii sababi baay'eetu jira. Inni tokko yeroon godaansaa fuula dura akka jiru raajiin raajamee jira waan ta'eef yeroo godaansaa sana ishee faana ta'ee waggaa 3 guutuu akka ishee eeguudhaaf kaadhimaa ishee ta'ee jechaadha. Tokkos Yoosef wanta inni kaadhimaa jedhamee kaadhimaa giftii maaramii jedhamee filatameef sababoonni kan biraanis ni jiru. Fakkeenyaaf giftii keenya dubaroo maaramii fuudhuudhaaf namoota argaman namoota 4,000 keessaatii kan abbaan warra haati warraa jalaa duutee jaarsolii 1,985 ture. Kanaaf Yoosef 1,985 jiran jaarsoliin sana keessaatii carraa waan argateef kaadhimaa ta'ee filame. Kan lammataa uleen maanguddichi Yoosef qabatu akka ulee Aroon halkan tokkotti hiddi isaa lafa qabatee lalisee damee baasee ija naqatee waan buleef Maxaafa Seera Lakkoofsaa 17 irratti kan namoota 70 keessaatii uleen Aroon akka lalisee ija naqatee bulee jechaadha. Kanaaf kan maanguddichi Yoosefis akkuma kana filannoo adda ta'een Waaqayyo akkasitti waan filateef kaadhimaa isaa akka taatu ta'ee jechaadha. Kan sadaffaadha Kiristoos Yesuus kan inni dhalachuu qabu sanyii hidda Daawit keessa waan ta'eef Yoosef immoo sanyiin isaa hidda Daawit keessa waan ta'eef sanyii kana akka filate mirkaneessuudhaaf jedheeti. Maxaafa Raajii Isaayaas boqonnaa 11 lakkoofsa 1 kaasee haga 10tti gosa warra Yihuudaa keessaa sanyii Daawit keessaa sanyiin dhala namaa fayyisu dhalachuudhaaf akka jiru waan ibsamee jiru jechaadha. Inni arfaffaan giftii keenya dubaroo maaramii fi Yoosefiin fira dhiigaati. Akaakayyuu sadi irratti wal ga'u. Akkaataan firooma isaaniidha. Namicha Alaazaar jedhamutu Maattaaniif Qiisaraa dhalche. Maattaan inni jedhamu Yaaqoobin dhalche, Yaaqoob Yoosefin dhalche. Akaakayyuu sadaffaa irratti jechaadha. Qiisaraa inni jedhamu immoo Iyyaaqeemin dhalche, Iyyaaqeem immoo Maariyaamin dhalche. Kanaafuu jarri kun akaakayyuu sadi irratti waan ol ga'aniif fira jechaadha. Kanaaf firummaa kanaan akka eeguudhaaf Waaqayyo itti laatee jechaadha. Sababni shanaffaan aadaa kitaaba qulqulluu keessatti Waaqayyo seera Musee kenne keessatti mucaan durbaa tokko utuu kaadhimaan qabaatiin yookaan immoo utuu gaa'ilan dhaabbatiin ulfooftee yoo argamte manatti tokko dhagaadhaan na ajjeesaa jedha. Kan lammataa immoo bushaan abaarsaadhaa obaasaa isa dhuddee garaan ishee hiita'ee gadameessee cufamee akka isheen kan abaaramtu ta'aa jedhee caafamee jira. Ragaan kanaa Maxaafa Seera Lakkoofsaa boqonnaa 5:19 hanga 22, Seera Keessa Deebii 22 hanga 24, Seera Lewwotaa boqonnaa 20 lakkoofsa 10, Wangeela Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 5 irraa akkas jedha. Kanaafuu maaliif kaadhimaa ishee ta'e yoo jettanii miidhaan kun rukuttaan kun abaarsi kun akka irra hin geenyeef
filannoon kun Waaqayyo taasisee jechaadha. Beektu laata? Inni kan biraan hangafa ilma ishee hanga deessutti Yoosef hin beekne turre jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 1 lakkoofsa 18 kaasee haga 25 jechaadha. Kanaaf hangafa inni jedhamu kun jecha mana Waaqayyootiin bakur jedhama. Bakur jechuun maal jechuudha? Bakur inni jedhu kun hangafa inni jedhamu kun hiika mataasaa danda'e qaba. Hiika isaa kana keessatti maal jechuudha? Isa jalqabaa, isa gadameessa haadhaa saaqee dhalatee jechaadha. Seera ba'uu 13:1-2. Egaa walumaa gala hangafa yookaan bakur jechuun isa jalqaba dhalate yeroo jennu teellaas ittaanee kan dhalatu haa jiraatu hin jiraatin innumti jalqaba gadameessa haadhaa saaqee ba'e sun hangafa yookaan bakur jedhama. Kanaafis ragaa kitaaba qulqulluu keessaa waan kana fakkaatuun caqasa lama isiniif laadha. Inni jalqabaa Hibroota boqonnaa Qolaasiyaas boqonnaa 1 dhiifama. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irratti maal jedha? Qolaasiyaas boqonnaa 1:17 irratti Waaqayyo durumaan dursee hangafa ilma isaa gara biyya lafaa gara addunyaa kanaatti ergee jedha. Amma gaa hangafi dhala Waaqayyoo jedhamee gara addunyaa kanaatti Kiristoosidha. Kiristoos hangafa ta'ee gara biyya lafaa erga dhufee booda isa teellaan kan dhufe kan biraan jira jechaadha hin jiru. Kanaaf hangafa jechuun yookaan bakur jechuun isa jalqabaa jechaadha. Isa jalqabaa, isa dursa jechaadha. Qolaasiyaas boqonnaa 1 lakkoofsa 17 irrattis akkasuma jedha. Bakur wada aalam siyaasgabbaa jedha. Hangafa gara biyya lafaa kanatti yommuu galti jedha. Hangafa gara biyya lafaa kanatti Kiristoosidha. Isa beeka lammaffaa kanatti hin jiru jechaadha. Kanaafuu hangafa inni jedhu kun yookaan bakur inni jedhu kun isa jalqabaa, isa duraa jechaadha. Ittaanee haa dhalatu haa dhiisu. Isuma gadameessa haadhaa saaqee jechaadha. Inni ittaanu hanga isa jedhu Amaariffaan isketti wal jedha waan ta'eef. Iskee kan jedhamu kun immoo bakka lamatti qoodama yookaan hiika lama qaba. Iska xumura qabuu fi hanga xumura qabuu fi hanga xumura hin qabu. Iskee የሚባለው ፍጻሜ የሌለው iskeና ፍጻሜ ያለው isኬ kan xumura qabuuf kan xumura hin qabu. Kanas mee kitaaba qulqulluu keessaa akka armaan gaditti ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 8 lakkoofsa 7 irratti arraakeessi akka bishaan lafarraa gogu ilaaltuudhaaf Noohi gadi baasee ergee jedha. Isheen garuu haga bishaan lafarraa gogutti irraa hin deebineedha. Amma kun edda bishaan gogee deebi jechuudha. Raawwatee hin deebine jechuudha. Kanaafuu hanga xumura hin qabu. Lammaffaa Saamu'eel 6:23 Meelkool hanga gaafa duututti dhalaan godhatee nafteedha. Edda duutee godhatte jechuudha. Lakki xumura isaan godhatee nafte jechaadha. Karaa adda biraa Matsaafa Raajii Isaayyaas 22:14 gubbaa irratti hanga gaafa duutanitti cubbuun keessan isiniif hin dhiifamu jedhe Waaqayyoo jedha. Kunis maa inni gaamma hanga xumura hin qabneedha jechaadha. Faarsaa Daawit 110 lakkoofsa 1 irratti akka jedha. Diinota kee ejjennoo miilla kee jala hangan sii kaa'utti mirga koo taa'i ittiin jedhee jedha. Waaqayyo abbaatu gooftaa keenyaan maal jedhaani? Hangan diina kee miilla kee jala sii galchutti mirga koo taa'i jedhee jedha. Erga diinota isaa miilla isaa jala kaa'ee booda immoo mirga isaa irra hari'e jechuudha. Miti hanga baraa baraatti jechuudha. Roomee 5:14 Addaamirraa jalqabee haga Museetti du'i biyya lafaarratti moo'ee jedha. Addaamirraa jalqabee haga Museetti du'i biyya lafaarratti moo'ee. Eddas yoo moo'uun isa jechuudha. Miti raawwatee moo'ee jira. Namni du'a foonii du'aa jira waan ta'eef. Kanaafuu hanga xumura hin qabne jechaadha. Maatewos 28:20 hanga dhuma biyya lafaatti ani yeroo hundumaa isin wajjinan jira. Hanga dhuma biyya lafaatti iska alam fitsaame. Biyya lafaa sin dhume. Biyya lafaa immoo erga dhume booda isin wajjinan jiru jechuudha. Miti. Kanaafuu Yoosef hanga isheen hangafa ilma ishee deessutti isheen hin beekne ture jechuun eddasii booda ishee bareechuu miti raawwatee yoo hin beeku jechaadha malee. Kanaaf namoota dogoggortan jiraatte akkasitti ni kasaa hubadhaa. Hin beekne ture jechuun maal jechuudha? Hin beekne ture jechuun alaawwaqaatiin jechuun maal jechuudha? Alaawwaqaatiin jechuun hin hubanne ture. Akka haadha Waaqayyoo taate hin hubanne, hin qalbeeffanne ture jechaadha. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluudha. Wangeela Luqaas 2:19 irra jira. Wanta godhamu kana hundumaa isaa giiftii Maariyaamiin yeroo yerootti sammuutti qabatte turte jedha. Kanaafuu Yoosef
akka isheen haadha Yesuus Kiristoos hin taate akka isheen hafuura qulqulluudhaan ulfooftee hafuura qulqulluudhaan deesse innillee nama tolaaf nama gaarii waan ta'eef dhoksaatti dhiisuudhaaf jedhe ture jedha. Garuu ergamaan Waaqayyo mul'ataan naqeetti dubbatee jennaan kaadhimaa kee Maariyaamii fudhachuun sodaatin isheen hafuura qulqulluudhaan ulfooftee hoo kan isheen deemtu deesse immoo Yesuus jettitti moggaafte hoo jennaan eddasii booda hafuura qulqulluun ulfaa'uu ishee hubate. Malee duraan hin hubanne ture. Waa'ee kanaa kan ibsuudha. Inni kan inni hubachuu danda'e gaafa gooftaan dhalatu gaafa warri sabaa sagalii ixaana warqee qumbii harka fuudhii fidaniif gaafa ergamoonni faarfatan waa'ee kana hubate. Kan isheen deesse Waaqayyoon ta'uu ilma Waaqayyoo ta'uun edda sanaa hubate jecha. Kanaafuu hanga isheen hangafa ilma ishee deessutti hin beekne ture jechuun eddasii booda quunnamtii saalaa wajjin godhe jechuu miti. Dottu sabaat Waaqayyo kana nama wajjin cubbuu guddaadha. Kanaafuu maal jechuudha haadha Waaqa ta'uu isheen hubanne ture. Deessu Waaqa akka isheen taate hin beekuutu hin hubanne ture. Akka isheen hafuura qulqulluudhaan ulfoofte hin hubanne ture. Kanaafuu akkas jechuudha malee akka namoonni itti hiikamne jechaadha. Beektu laata. Karaa adda biraa namooti baay'een maaliif biiftii Maariyaamiin kan biraa Yoosef deessitti maaliif jedhu? Diina Kiristoos warri ta'an Ayhuudonni miqqanyoon warri Kiristoosiin morman hin jaallanne maal jechaa turanii wangeela Maatewos boqonnaa 13:59 wangeela Maarqos 6:1 irratti obboloonni isaa Yoosaan fa'aa abbaayeen isaa muka soorticha Yoosef mitiyoo harmeen isaa Maariyaamii mitiyoo obboloonni isaa immoo wajjin warra jiran mitiyoo ogummaa akkasii kana yaa fuudhee jedhaniitu tuffatanii jedha. Tuffatan jedha. Warra gooftaa tuffatan diina gooftaa warra ta'an jecha isaanii fudhatanii walitti fakkeessanii hiika isaa wallaalanii dubbachuun kun dhugaadhumatti nama gaddisiisaa utuu namoonni dhaabatee hubatee gaariidha. Jechi sun mata dureen isaa Yesuus Kiristoos Naazreet tuffatamuu isaa jecha diina Waaqayyooti. Jecha diinota Waaqayyoo fudhatanii akka jechuun gaarii miti. Meegaa hin jenna yoo ta'e haa abbeen Yesuus Kiristoos Yoosefidha. Achirraa akkasidha. Muka soorticha miti nama ilma Waaqayyoo abbaadha. Kanaaf warra gooftaa tuffatantu warra isa mormantu diina gooftaa warra ta'antu akkas jedhe. Jecha isaanii kana fudhatanii obboloota kan jedhu fudhatanii kan Maariyaamiin Yoosefitti heerumtee deessedha jedhanii gaafa jecha dogoggoraa maqa balleessii Waaqayyoon jaallanne kan godhantu jira jechaadha. Kanaafuu mee obboloota jechuun maal jechuudha? Obboloota jechuun akka kitaaba qulqulluutti hiika gurguddaa baay'ee qabu. Hiika gurguddaa baay'ee qabu. Kanneen keessaa ijoolleen obboloonni biyya tokko keessa waliin jiraatan obboloota jedhamu. Seera ba'uu 2:11. Karaa adda biraa maatiin tokko waliin kan jiraatan obboloota jedhamu. Seera uumamaa 13:8. Firri dhiyeenyaan walitti hidda dhiyeenya qaban, hidda dhiigaa dhiyeenyaa qaban obboloota jedhamu. Seera lakkoofsa 20:14. Jaalalleen dhugaa warri wal jaallatan obboloota jedhamu. Lammaffaa Saamu'eel 1:26. Ijoolleen gosa tokko keessa jiraatan isaan kun maal jedhamu? Obbolaa jedhamu. Lammaffaa Saamu'eel 19:11. Hojii wal fakkaataa tokko iddoo tokkotti kan hojjetan obboloota jedhamu. Matsaafa Izraa 3:2. Waadaadhaan kan olii galanii waadaan waliin jiraatan obboloota jedhamu. Matsaafa Raajii Amoos 1:9. Amantiidhaan tokko kan waliin ta'an kan waliin waaqessan obboloota waliin jedhamu. Roomee 1:11, Filiiphisoos 1:12, Roomee 12:2. Sa'aa fi guyyaa biraa waliin barannaa galanni Waaqayyootiif haa ta'u hubannaa fi ogummaa isaa Waaqayyoon nuuf haa laatu. Sa'aa fi booddee itti fufu.